Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa JMN irraa oduu guyyaadhaa qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Ani Lobee Girmaati. Konfedereeshiniin hojjettoota Itoophiyaa mindaan hojjettoota dhaabbilee dhuunfaa fi gulantaan mindaa gadi aanaan akka murteeffamu gaaffii gaafate. Jijjiirama dinagdee hordofuudhaan hojjettoota dhaabbilee dhuunfaatii fi mindaan akka dabalamuu fi gulantaan mindaa gadi aanaa akka murteeffamu Konfedereeshiniin hojjettoota Itoophiyaa gaafatee jira. Jijjiirama dinagdee guddaa taasifameen wal qabate hojjettoota dhaabbilee dhuunfaatiif daballiin mindaa akka taasifamuu fi gulantaan mindaa gadi aanaan akka murteeffamu mootummaa gaafachuu dubbii himaan Konfedereeshinii obbo Salamoon Zeenaa Addis Istaandaarditti himanii jiru. Kunis daballiin mindaa ta'e dinagdeedhaan akka wal madaalu gargaara jechuudhaan ibsa hojjetaa fi hojjechiisaa keeyyata 11 muraa 56 eeruudhaan boordiin gulantaa mindaa gadi aanaa murteessu akka hundaa'u murteeffamus hanga yoonaatti hojiitti akka hin hiikamne ibsee jira. Jijjiirama dinagdee tibbana ifoomee wal qabatee rakkoo hojjettoota mudatu furuudhaa fi boordichi atattamaan hojii eegaluu qabas jechuun dubbatee jira. Boba'aan seeraan ala socho'aa ture leetirri 20,000 to'atamuu abbaan taayitaa boba'aa fi Inarjii beeksise. Boba'aan seeraan alaa Finfinnee ka'uun gara magaalaa Asoosaa imaluuf ture leetirri 20,000 keellaa Burraayyuutti to'atamuu abbaan taayitichaa himee jira. Beenzilli leetirri 20,000 buufata boba'aa Tootaal jedhamu Finfinnee karra ba'umsa Jimmaatti argamu seeraan ala waraabamuudhaan konkolaataa fe'umsaan fe'ame osoo imalaa jiru to'atamuun ibsamee jira. Boba'aan to'atame kun dhaalamuudhaan mootummaaf galii akka ta'u murtaa'uunis eeramee jira. Mariin marsaa lammeessoo Itoophiyaa fi Somaaliyaa gidduutti taasifame milkii malee xumuramee jedhame. Mariin marsaa lammataa waldhabdee Itoophiyaa fi Somaaliyaa furuudhaa fi jaarsummaa Tarkiitiin biyya Tarkiitti godhamaa ture milkii malee xumuramu ministeerri haajaa alaa Itoophiyaa obbo Taayyee Asqasillaaseen himan. Lammii siree dabalata isaa akka taanutti isinitti hima. Waliigaltee hulaa galaanaa Itoophiyaa fi Somaalilaand mallatteessaniin birmadummaatti yaatu cabeeta jettu Soomaaliyaan Itoophiyaa wajjin walitti muufachuun Itoophiyaa irratti himata dhiyeessaa erga turte. Dhimma waldhabdee biyyoota lameenii furuuf jaarsummaa Tarkiitiin mariin nagayaa marsaa dura biyya Tarkii magaalaa Ankaaraatti godhameen marii marsaa lammataatiif erga beeylamni qabame wiixata dheengadda marii marsaa lammeessaa godhaniin milkii malee xumuramuun marii marsaa sadeessootiif ammas gaafa fulbaana 17tti beeylamachuun addaan bahu ministeeronni haajaa alaa biyyoota lameenii akkasumas ministeerri biyya alaa Tarkii beeseeti jira. Mariin marsaa lammeessootuun milkii malee haa xumuramu malee akkuma marii marsaa jalqaba ministeerri haajaa alaa Itoophiyaa Taayyee Asqasillaasee fi ministeerri haajaa alaa Soomaaliyaa Ahmad Fiqii dhimmoota isaan waliigalchuu seedduratti mari'achuun marii marsaa sadeessotiif beeylamni qabamuus kan dubbatu ministeerri haajaa alaa biyya Tarkii Haakan Fiidaan Itoophiyaa fi Soomaaliyaa waliigaltee marii marsaa kanarratti walitti dhiyeenyi waan jiruuf marii marsaa sadeessoo milkiin akka xumuramus abdiin qabaa jechuun ibsa waloos baasan. Itoophiyaan gaafii hulaa galaanaa argachuuf deemtuun sodaa dhalate xiqqeessuuf tattaaffii godhuu ka dubbatu ministeerri haajaa alaa Itoophiyaa Taayyee Asqasillaaseen ammatti ejjennoon Soomaaliyaa wajjin qaban walirraa faallaa ta'ullee marii itti aanuun garaagarummaa uumame dhiphisanii Soomaaliyaa wajjin hariiroo duraan turetti akka deebi'aniif carraaqullee hime. Giddugalaa fi lixa Afrikaatti balaa lolaa mudachaa jiru lammiileen 700 ol rakkoof saaxilamuu dhaabbata mootummoota gamtoomanitti waajjirri qindeessaa dhimmoota namoomaa beeksise. Baatiiwwan lamaan darban keessa qofa rooba cimaa roobaa jiru hordofee lammiileen 700 oli rakkoof saaxilamuu dhaddachatti dubbii himaan itti aanaa barreessaa olaanaa Farhaan Ak ibsa kennaniin himanii jiru. Chaad, Kood Diivaayir, Riippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo, Laayibeeriyaa, Niijer, Naayijeeriyaa, Maalii fi Toogootti balaan kun bal'inaan mudachuu The African News gabaasee jira. Waldhabdeen hooggantoota adda bilisummaa uummata Tigraay keessatti uumame uummata Itoophiyaa naannicha keessa jiraatanitti yaaddoo uume kan jedhe hoogganaa paartii Izeemaa Birhaanuu Naggaadha. Lammii siree dabalata isaa akkaataa nutti isinitti hima. Waldhabdeen bulchiinsa yeroo kan Tigraay fi adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti uumame hooggantoota abuutu bakka lamatti cabsuun morka cimaa keessa galche. Waldhabdeen gareelee lamaanii itti aanaa paartii abuutii fi pirezidaantii bulchiinsa naannoo Tigraay kan ammaa obbo Geetaachoo Raddaatii fi hoogganaa paartii abuutu pirezidaantii naannoo Tigraay duraanii Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el gidduutti waldhabdeen garee uumuun sodaa nageenyaa naannichaallee yaaddoo keessa galche. Waldhabdeen garee lameen gidduutti dhalate kun Itoophiyaanota naannicha keessa jiranitti sodaa guddaa uume akka jiru paartiin walqixxummaa hawaasaa lammiilee Itoophiyaa Izeemaan hokkarri naannichatti dhalate kun waliigaltee nagaa Piriitooriyaa hojiirra oolchuu dhabuu agarsiisa jechuun dubbatan.
Paartiin Abut faayidaa siyaasaa argachuuf jecha hokkara kaasuun isaanii eenyummaa Abut kan ibsu jechuudhaan mootummaan naannichaas ta'ee mootummaan federaalaa nageenya lammiilee akka tiisuu fi rakkoo jiru karaa seera qabeessa ta'een akka furus paartiin gaafateeti jira. Kabajamtoota daawwattoota keenya amma immoo oduu ispoortiitti darba. Beekamtii fi badhaasa pirezidaantiin Ifeedirii Saahilawarq Zawudeen kennametti gammaduu atileet Taamiraat Tolaan ibse. Atileet Taamiraat Tolaan Olompikii Paarisiin meedaaliyaa warqee Itoophiyaa argamsiisuun kan yaadatamu yoo ta'u, kaleessa jila atileetiksii Olompikii Paarisitti hirmaateef sagantaan beekamtii fi badhaasaa kan gaggeeffamee fi atileet Taamiraat Tolaan birrii miliyoona 7 badhaafamee jira. Atileet Taamiraat carraa hirmaannaa maaraatoonii akka argatu kan taasise atileet Sisaayii Lammaa galateeffatee jira. Atileetiksiin Itoophiyaa bakka duraatti akka deebi'u tarkaanfiin sirreeffamaa atattamaan fudhatamu akka qabu pirezidaantii Saahilawarq Zawudee saganticha irratti hubachiisuudhaan dhiibbaa ture dandamachuun atileetota Itoophiyaaf meedaaliyaa argamsiisanis galateeffatanii jiru. Atileetiksiin Itoophiyaa addunyaatti kan beeksisee fi uummata biratti miira cimaa kan qabu ta'uu pirezidaantii Saahilawarq Zawudeen ibsanii jiru. Oduma ispoortii wal qabatuun leenjisaa Gammadoo Daddafoo badhaasa maallaqa pirezidaantiin Itoophiyaa kenniteef in fudhadhu jedhe. Leenjisaa Gammadoo Daddafoo badhaasa maallaqaa mootummaa Itoophiyaa irraa karaa pirezidaantii Saahilawarq Zawudeetiin laatameef in fudhadhu jechuun didee jira. Maallaqi miliyoona 2 anaaf arrabsoo waan ta'eef deebisuun barbaada Gammadoon kan jedhe yoo ta'u, Gammadoon kana kan jedhe sirna badhaasa atileetota Olompikii Paarisii deebi'anii fi guyyaa kaleessaa taasifame irrattidha. Leenjisaa Taamiraat Tolaa fi Tigist Asaffaa kan ta'e leenjisaa Daddafoon birrii miliyoona 2 dadhabbii keenya yeroo dheeraa ingitu jechuudhaan badhaasa maallaqa birrii miliyoona 2 osoo hin fudhatiin hafee jira. Kan hordofaa turtan GMN irraa oduun galgala kanaaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata. Yeroo gaariin waliin qabaataniif ulfaadhaa jechaa GMN irraa qophiilee hafan waliin turtii gaarii qabaadhaa.